wanni nu gate nafxanyoo nu barsiistee fi ambarraa dhaalli maali kijiba. Jawaarfaatii kijiba barsiisaniiti kijibaan dhangi'anii kijibaan guddatteeti. Oromoo waan jettu beektanii poolitikaan jettuun poolitikaa waa jettiin kijiba jechuu barbaaddi bara. Dhugaa dhara waa agartee miciqxee oomishtee ashangulliiti waan jedhaniin kana agartee feek yookaan waan jedhaniin kana fidaniis dura kan dhugaa fakkeessanii sharaa kijibaa dhaabanii achi keessaa hidhanis gurguratan. Isaanii madda galii isaaniiti. Jagna kan taane jagna siin jedha. Hayyuu kan ta'e hayyuu siin jedha. Namoota wal mormu argee galgala kana OMN irratti. Zimbal nu barannee akkas taane horrima. Barumsa hiikkaan hin galle nama garii. Barumsi yes waan ilma namaa hundaa barbaachisaati. Namni hin baranne garuu dhabu. Namni garii waan digirii dippiloomaa fuudhu. No. Mee bar'ee barsanii hin dubbii. Namni hundu kutaa laakka'ee bar gariin isaa meedikaal daktar waa'ee fayyaa malee akka hin beeku wati gaafatte. Garii waa'ee qonnaa malee hin beeku. Garii waa'ee teknooloojii malee akka wati gaafatte jaama irraa. Kana tagartu uummata adii qofa biraa galta. Waan uummanni adiin nu caaluun maali beektu? Dhoqqee dhibban dhiitu. Digirii 6-7 qaba. Barumsaan sadarkaa guddaa jira. Yoo ati dhuftee waan takka gaafatte sorry. Fiildi kiyyaa miti siin jedha. Mee kenna dhaqi meedikaal doktorii gaafadhu. Mootummaan kun akkana godhee boodiis kana mootummaa hattu. Biyya balleessee diigee bari ijaaree akkana godhee. Okay. Mee qabii waan jettuun akkam godhuu malee jedhiin. Saayinsii bulchiinsaa beekaa. Saayinsii waraanaa beekaa. Saayinsii diinagdee beekaa. Meedikaal doktorii bareedu. Waa'ee meedikaalaa even barumsi inni barate barumsa waa'ee meedikaalaa afaan addaatiin wordii addaatii fi sisteema addaatiin waa'ee meedikaalaa waan inni barate sani saayintistii tokkotti fidden beeku. Afrikaa kamuu ati itti dhuftan moo dhoqqee dhiita dhaqee kun. Okay. Garii jira meedikaala baratee doktora inni. Sarjara doktora yookaan ammoo doktora waliigalaa jennuun. Jeneraal doktor. Waa'ee waliigala fayyaa namaa baratee jennu. Eebbifame waggaa dabre eebbifame. Yoo ati dhuftee kootu nama qali jettee dhufe qala never. Hin qabu. Osoo inni qala jedhetti hin dhiisan. Bareedni qalmallee sarjariillee waan hundaan baratee jira. Oolu. Eebbifamee jira 100% ragaan kennameefi. Amma yoo ati fayyaalessa kenna kafina waa inni siin jedha maaliif hin qalleessin jedhee dhagaa guuratee guyyaa kana gartee yoo nukuree lambii waliin dheessu kanallee qabaatee si gadhiisani. Bariyoonnaa siin eegu fayyaalessi namni waan beekne kun akkamitti doktoraan akkana jettaa siin jedha. Waan jedhanii san namtichi suni ni barate malee hojiidhaan practice ittiin faranjiin hin baranne. Kanaaf maal godhan yoo xiqqaate waggaa 2-3 nama wajjin qaba. Baratii eebbifame 100% dhibbatti ragaan kennameef eebbifamee bahe. Hiikannaa du'an loon adda isaa godhuu hin danda'u. Maaliif ni barate malee hojiidhaan hin baranne. Wilii hojiin barachuu deema. Duraanuu maal godhaa ture ni bara. Haga eebbifaman deemee nama qalu wajjin dhaabbatee meeshaalee tartiiba ittiin kennan san dhaabbatee waa'ee meedikaalaa irratti jechuudha. Agartee forceepsii, siizarsii waan hundaa agartee baandeej wantoota meedikaalaa kanneen guutuu isaa qopheessaa tartiiba san deema jechuudha. Namtichi kun maal dhorkame amma ka waan hundaan eebbifaman diree paarsee waan kana amma rispoonsibiliitii fudhate adda isaa godhuu hin danda'u. Kama barate san yookaan ni rifata yookaan ni sodaata. Namni gariin gartee yoonna ta'a. Uuma barate kana gubbatti. Maal godhuu qabaree bira dhaabbatee suuta eegan yeroo inni muruuf yoonna godhu. Veenii yookaan ammoo hidda xiqqoo jira kaati yoo gartee sarjara yeroo gootu godhu. Waan kanneen akka inni tuqee nama laafsheessine. Haga ajjeesu illee ga'uu mala. Namoonni hedduun kanaafatan kan meedikaala irra gartee guutumatti rafanii achiin hafantu jira. Kan lubbuun keessaan baane ammoo dubbanne hin sossoone. Maaliif hidda hin barbaachifne hidda silaa isaa bu'aa qabu muranii tuqanii jechuudha. Kan hunda jira waa hedduu jira sigalee. Warroota osoo qalan forceps waan ittiin qaban yookaan siizarsii maqasii jechuudha. Baandeej kan ittiin dhiiggoosan kanneen keessa deebisee hodhu jira. Amma Afrikaan irra guddoo ittiin nama fittu kana jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaade namni tokko waan baratan yoo xiqqaate list kan inni dandeettii waan sanii qabadamee kaa'amu ati yoo xiqqaate waggaa 5-10 jechuudha. Siyaasaan meedikaala caalti. Akkamitti? Akkam meedikaala caalti. Meedikaalli bar dhukkubsataa si dhufe tokko caqalta yoo tokko waa gootee kan lammata dabarte si dhaaban staap sin jedhan. Siyaasaan biyya balleessa.
new generation ijoollee lafaa dhufaa hawaasa. Yeroo dubbiin faallaa keessa deebitee wallaan isaatti agarte mataa dheeyyiidha agartee waraana qawwee harkaa qabaatee ajajaa waraanaa isaa saniin dhaqa ganda san dhaa'uudhaan walitti qabee ganda guutuu cafaqaa jechuudha. Kun dhumatee uummanni dhumatee irraa hafeen taa'u qawwee fudhatee kunillee ba'a. Balaan inni qabsiise biyya diigdi lubbuu nama kumoota gasii balleessa. Akkam fakkeenyaa fi Israa'elii Filisxeem wal godhan kana akka Suudaan amma wal gootu kan Suudaan yuusi. Jeneraalonni Suudaanii bakka isaan hin galchine dhatte. Jeneraala warra bulchiinsa irraa akka hin beekan. Hasan al-Bashir achii buqqisanii osoo ittiin qophaa'in gaafa san achii buqqa yoo ilaalan wanni akka malee tolti kaleessa isa waldaniif namni hunduu araa kiiloo san seenee masaraa mootummaa san seeneeti wanna walitti eegaltee malaan uummata qaatti dagatanii qoqobaa jarri lamaan barcumaa irraa walitti kaatee maatiin isaanii meeqa isaan buqannaan qaban bakka hin taane seenanii biyya buqqisanii ta'anii Yaman akkas taate Siiriyaan akkas taate Soomaaliyaan akkas taate Iraaq akkas taate biyya takka biyyi cabte kun ka cabsee akka Jawaarii kana fa'a waan hin beekne ni beekna jedhanii dhoqqee dhaqanii dhiitan. Gaafa dubbiin deemtee isaan bololli isaanii barcumaa san gubbaa ol laaluu walii bakka biraa laalle yeroo deemtee dubbiin dhufte tunni waraanaaf teettee bara mool fixaa jirti taa Suudaan tun. Akka Jawaar kunfaati gaafa nama sadii afur ajjeesanii dhiiga argite dhiigdee awuceen jetti gartee booleen ba'uu dadhabde baaleen biyyaa yaatti. Sigalee gaaf dura qoqoon jara ibidda kana qabsiise. Adda Jawaar faati girrisaa jala yaa'in arrabsuuf faarsee bulaa kana kuma hagasuuf jalaa qaba Jawaar. Daaddaa jedheenii maalii jedhee bakka hundatti gartee killee falaffalee jedhee lukkuma gartee killee shamsitee yeroo isiin ilmoon keessaa yaatu biraalitti. Ciu bakka hundaa moota gartee kan rabaa fi rabbi sitti hin fidini waa hunda godhu gartee kun bakka hundaa jedha lixeen inni Awurooppaa fi keessa deemee amma gartee doolara irraa argatu bizinesi ilaaluu jira gartee yeroo kaan naannoo maqaa isii Ijiptii wajjin waliin waan biraallee taddafee gartee fayyaalessa hedduu bibbitee iyyisiisaa achi keessa wacuun sunoo yeetti naa yeetti kan ziyyanii nama wayittu jira garee shuusen kan dhaqe dubartii nama qabisee irraa ol qabee ilaalee haganaa yeetti naa yeetti jedhusan. Ani waccisiisa waan biraa yoo dhabe doolara gam gadi jedhaan atummaa waccisiisa akka tocheen sii kafallaa jedhaniin Jawaar kanaaf dhibba fuudhee guyyaa kana maxxansaa oolu Shaabiyaan akka jedhaan sigalee girrisaa geena kana ka waccisiise kanallee ka ala jiru ka biyya keessaa wayittu ollaa ka'u warra Ameerikaa maal kanneen jiru. Ni jira warri isaaf jecha gartee fada Jawaar rabbi si haa balleessu akkana kaasiif jecha akkana taanii akkuma taanummaa kun jecha kallee jiru waa dalagaa jira baagartoo akkana iyyaa jira isummaan jabaadhaa malee jedhaan gartee waa xiqqoo sii qalbii goortee yeroo waa godhu kagala doolara kun godha itti kennu doolara kuma takka fuulaan dhaya. Kanaaf biizinesa wanni gartee hedduu sin jaalladha tiktookii olaa garuu warri karaa tiktookii illee xiqqoo na eegaa inshaallah karaa sanis kaa peejii san yeroo dhufnu gartee namoota hedduu maashaallah irratti olaa garree. TikTok illee Ameerikaan sirreessaa jirti. Rabbi kee haa godhu diriirfannee yoo Ameerikaan sirreessitee heera isaa tolchite wanni hedduun jijjiiramu malaa garasis deemna. Isin jaalladhaa isin kabajaa wanni goota wanni kana mara isin tuqee maali? Biyyi tuni gartanii wareegama guddaadhaan asiin geenne. Akkasii beektu nama tokkotu waan jedhe maqaan isaa isaatti naa wanna godhe maal barroota kanaa katabe namtichi Saamuwaan. Okay, jirta aadaa hullee dubbiin kun bara kana faallaa jecha keetiiti kan raawwataa jiru bakka tokkotti siishooma yaala balaa jedhame jimma ji'a 3-4 abaaratama. Barruun ta'e addanaan baane abbaayeen odaa hullee jirta. Yaada kan kee nama tokko barruuta kanaa barreessina jalaa dabre. Okay, barruu nam tokko na gaafatee jira inshaallah barruu isaan agarree.
Gaarii inshallah hedduu sin jaalladha hedduu sin kabaja karaa TikTokiitti warri TikTok qabdan TikTokii Mustafaa Tulluu Jaarraati yookaan ammoo dhugaa 154 sarcha gootanii argattanii garasii walitti dhufnee xiqqoosi garasii ilaallee namoota wajjin baallama qabna yaana hedduu sin jaalladha hedduu sin kabaja. Karaa keessan kanallee kan waggaa dheeraa waliin turre egartee kan jabeessina peejii keenyallee inshallah gara hundaanuu kaa'amma yeroo tana keessa warri gara TikTokii jiru yaada hedduun akka leessanii garasiin akka dhufedhanii hangaaf TikTokii yoonni dhaqeef gaafanarraa cufarsan karaa isinii argadhuun dhabnaan karaa saniin dhufe. Nagaa qaba Shamsu Ibrahim bagaragaan dhufte abbaa ba'u jira. Inshallah akkasii karaa san koottaati akka ammi jedhu san godhaa ka.